فيديو قوتو نصرا قرصم دلتش فرنجي دا مالك أبدتشا هيرون تيك إيرو أرومو بها مالك تتين سنجي سبونا نهاساو artistii teenya Nasraa Gursum dhabdanii jirtan Qeerroon. Faranjicha kanaan fuudhamtee jirti faranjichi fuudhe nu jala. Gaafa namni sin beene tokko si jaalatee waan ati hin qabne olola namni biraa sirratti dalageen gaafa nama kanaan jibbaadhaan adda baatumaatu si dhaga'amaati. Waan kana gooteefitti hin beeku. Mucaa maqaan isaa Sabboonaadha jedhama. Sabboonaan kun gaa Nasraa Gursum irratti olola garaagaraa oofuudhaan ishiin dullacha faranjii tokko heerumte jechuudhaan dullacha tokko intarneeta keessaa daayiloo godhee viidiyoo tiktook irratti hojjete jechuudha. Viidiyoon inni tiktook irratti hojjete kun Nasraan kanaan dura faranjii jaaladdeetiin jedhettee akka qoosaa turte. Amma qoosaa natti fakkaataa turte. Haa ta'u ammoo Nasraan nama wal jaalattuu qabaataa turte. Argattee turtee nama sanii wajjin jaala keessa jiranii like wal fuudhuudhaaf karoora qabaachaa turanii akka ishiin as keessa dubbataa jirtutti ammoo sababaa mucaan kun viidiyoo nama biraa fidee haala saniin wanni godhee namicha san bira geesseef jecha durbaa sanii wajjin akka wal dhiisanii kan Nasraan as keessa dubbataa jirtu namoonni waan hin taane oolan taa'e namarratti ooftanii maqaa nama balleessuudhaan suuraa garaagaraa achi daayiloo guutanii si jechuudhaan nama kana xiqqeessuudhaaf yaatan odoo ofirraa dhiiftanii akka malee gaariidha. Bultii micoota nama ammaan tana karoora micoontu nama sanaa wajjin qabatte diidee jirti sababaa kana. Nama saniin ta'in isa kana jaalatte jettee maqaa balleessitee haala san godhuun kan ka'e Sabboona please wanni akkanaa kun hedduu sirraa fokkota. Hundaafuu Nasraan rakkoo kana haala kanaan mi'aafaatti himatu jirti. Dhaggeeffadhaa amma xumuraan waliin turaa isiniin jenna itti dhiyaadhaa. Nasraadha. Arreessin sabboontu Oromooti. Sabboonummaa san irraa fudhattanii irraa fudhachuu dandeessanii? Irraa fudhachuu hin dandeessan. Ani qoosaa seema. Way gurbaan yoo way gurbaan qoosaa seesee gurbaan Yuunaayit Oromiyaa. Amma gurbaan isaan. Dhaggeeffadhu. Afaan achitti bare. Sabboona Harargee biyya jaalalaa gaafa viidiyoo san dalagu. Fireendii biraa qabda. Fireendii biraa qabda. Ka Oromoon beektu qabda. Na dhoositee na duratti addaan baatee qabda malee dhugaa jirtu naaf hin himne. Ani Islaama jeensi filadhee dhalaan Islaamaa dhiira tokko malee ka biraa hin beektu. Dhugaa malee kijiba hin beektu. Je'eetiin si filadhee. Dhalaa faranjii wayiin dhabeenaan jecha tana si'achi deemtee akka saree dhiira lafarraa harkisaa deemte. Sii galee wallahi mi'a kakadheen ogumee qabdi himee jechuun viidiyoo san agarsiisa guna waan kanatti kaase. Viidiyoo san qoottu turjumaana goonee waliin dubbisaa manan jedhu. Googilirra geesseetuma googilirra geessee afaan Oromoon kan dubbatamu afaan Ingiliffaatti yeroo inni jecha tokko beekamaa fi. Sabboona dhaab mi'a wayii dubbiite. Sabboona si dubbiseetiin jira nin kaasaa naan jette laayifir wal nu fidiiti Please Sabboona naanaqe maaliif wanni nin jee fi amma dura isa dubbiseeti dheenkatan isa dubbisee naan jee nin kaasaati afoon tonullaa waliin jechuu qabnaa naan jee. Dhageessaa? Neetwoorkiin abaasii natti fakkaata. Mi'aayyee deebi bilis. Artist daa'imman kootu bilis. Ijoolleen Oromoo dubartoonni Oromoo faranjiitti miti habashaa harkaa fi harma nurraa murettuu heerumaa jiru waan ta'eef inni guddaan nama gaarummaa qabuu fi nama dhala namaatiif ilaalcha gaarii qabu ta'uu qaba. Kan barbaachisus isa kanadha. Saniif mi'a waan bareedaa kaastee mi'aadhumaaf hin dabarsaa carricha mi'aadhumta xumurtu isheetu mi'aan nama hubattuudha nama jabduudha quuqamtuu intala Oromooti nuufaa jiraattu rabbiin umurii dheeraa shiifaa kennu mi'a itti fufime barnoota guddaadha kan dabarsaa jirtu. Okay, dhagee Nasraatiyya Sabboona dheengadaan dubbise nin kaasaa naan jee viidiyoo. Nin kaasaa ammoo dhufnee afoon tonullaa waliin jechuu qabnaa naan jee hayaadhaan jee atamma kalee seenee guuturan jechuu kaleen natti hin dawwalle so amma maal naan jee kaamantii jalatti mi'a dubbii teetiin dhagahee babaahee naan jee Sabboona yoo as jala jiraatte seenee isa Sabboona Harargee isa Sabboona firii viidiyoo please kutaa ka viidiyoo deebani. Akka dubbachuu hedduu jeeqamee. Waalaikum salaam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amma mia
Bilis taraa meeqa na ol naite na baafte amma naafi nasraan dubbii wajjin qabna amma. Atillee waan san dhaabii naan jette dhaabii qaalii ta'e godhe. Amma booda naafi nasraa hedduun seenii dhageesse. Amma mana banadhee dhukka irraa kaasa. Irraa dhugaa. Reefuun tana gara torbaatti naga darbi. Okay, sabboonaan akkasii miti. Sabboonaan qabbanaa. Dhageeffadhu. Ani si wajjin dubbachuu hin danda'u adeero. Maaliif na rabbashaa jirtaa? Maqaa kiyya balleessaa maqaa keetiif jinni beeku. Sabboonaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hashama harka fuun. Jirra jirtu qeeroo qofa dhaamsa kiyya faateen ilaalladha. Qeeroo jirtu maal jirtaa mi lafaa ka'e dammaqi lafaa ka'e. Ara nama jabaa tokko dhabdee jirti artistii teenya Nasraa Gursum dhabdanii jirtan qeeroon. Faranjicha kanaan fuudhamtee jirti faranjichi fuudhe nu jala. Nama nuti abdannu nama nuti jaalannu faranjichi fuudhe. Amma fiidiyoon tuni mucaan kun kaasuu baadee amma booda wanti isin na fayyadu maali? Jaarsa isii jee loota faranjiidhaa googilii keessaa fidee duwiti inni godhe nam torba moo kana isheen irra godheen karaa waasaapiitii fi karaa tiktaakiitiin si galee nuti kaafteedhaa wajjin deemnaa waliin deemnaa bakka tilimaa bakka waatti ilaalanii moobaayiliin na harka jira yeroo miseejiin jettee seentu ni arga gadha'u akka hawwii narratti erge akka mucaa muwaas tokko narratti erge akka mucaa moftuu takka narratti erge Video guutuu Nasraa Gursum dullacha faranjiidhaa maallaqaaf jecha heerumte qeerroo Oromoo bahaa maaliif tatteessan jee sabboonaan haasa'u googilii keessatti galtee sagalee inni dubbatu barreeffamaan bahaa turte si galee sababa sanitti akka dhagaa wal dhoonee guyyaa sadii liiviin seene mi'a guyyaa sadii liif seenetiin viidiyoo takka waraabee rabbii ja'iinarraa kaasi sabboonaa viidiyoo dullacha sanii dullachisa namaanan jaaladhee miti. Yo fete fi suuraa isaa keessaanin si erga yoo suutii guutuu godhuu qabaatte rabbii jiinarraa kaasi jee waraabee koomentii hin kaasu jee naa barreessee deebi'ee Nasraa waslaattaa jee ammas deebi'ee viidiyoo san duwiitii godhee viidiyoon san feesbuuka guutuu wal geessee hanga Itoophiyaa hunda deemtee biyyarraa hunda nama dawwalee jira si galee mi'a. Fakkeenyaaf ani yeroo baay'een qeeqama meediyaa kanarratti akkaatis beektu mi'a. Yoon qeeqame dhimma hawaasa kiyyaa kaniin ani mootummaa fi hawaasa jidduu dubbadhu irratti qeeqama jeetiin osoon keeriin goone mooraalii xiyyaan laphee dhiibbadhee mooraalii guutuu dhimma keeti nan galchu Nasraa teenya namichi kun sabboonaa yoo suuraa sirra dalagee fi yoo sirra dalaguu feetes maal si gooti ati Nasraa madantaasaa duujii waan na goote ni dhageessaa hawa na fixachiisa. Wanti isin nagoote Nasraa teenya dhagee dullacha kana ni beeku wette uummanni khalaas ka hin beektu isaaf irraa godhatee isaaf fidatee bar dullacha ani hin beeku wette dullajin kana miti jette dullacha miti kan karaa diramu heeru danda'a namni mirga qaba. No, dubbiin sanii miti hangaatu. Dubbiin sanii miti laal silaan Nasraa fi sabboonaan as keessaa baanee wajji haasonee gaarii na fakkaata. Dubbiin akkasii miti hangaatu. Dubbiin akkamni beektaa? Bar dubbiin ummat bira jirti amma. Bar dubbiin amma naa sabboonaa jidduu miti amma bar dubbiin viidiyoon tuni ummata Oromoo bal'aa bira jirti. Laal mi'a ummata Oromoo bal'aa bira jirti viidiyoon tun. Viidiyoon laali ani akka fedheellee yoo ta'e yoon jaaladheen jira. Jaalalate wajjin haasofnee jira. Gaafa namni sin beene tokko si jaalatee waan ati hin qabne olola namni biraa sirratti dalageen gaafa nama kanaan jibbaadhaan adda baatu maatu si dhaga'amaati. Waan kana gooteefitti hin beeku. Fireentummaa qabaadheetii miti ani. Googilirraa kireeffatee yookaan bitatee mucaan kun gaafa fidee viidiyoon irratti dalagu gaafa diliin ani hin qabneen dhuftee naa fi namoonni nagee kan kabajaa fi jaalala walii qabnuun jidduu seentee wanti tun akka na xiqqeessitu maatu sitti dhaga'ama. Akka waliin an jaame intala muslimaa jeensi filadhe Afrikaa irraa dhuftee nama Islaamaati. Islaamni nama tokko malee jaarsisaa malee hin beeku. Islaamni dhugaa malee rabbi sodaata. Soban dubbatu jeeti malee faranjoota akka dhiira biyya kana akka saree lafarra shorroisu wayiin dhabe maaliif natti taphatta lakkaa kijibummaanii fi kuffaarummaanii fi amantii dhabummaan biyya faranjii qofa hin jirtu. An Islaama ta'e rabbiin biyya faranjii na uume ani nama dhugaan barbaadaa ture. Kanaan uleen tumame
namoota baay'ee irratti hin xiqqaadhe wallaahi la'aziim kanaatu na gube malee ani dhabee naaf inni wallollee naaf inni addan baaneen I don't care wanta kadantaatti hin qabu garuu sabboonaan qaroote hee qeerroote gaafa olola kanaa hojjetu oromootantu isa amana kunoo isin dhiisee olii dubbadheen jira damaan jaaladhuun addana baasee fidaa mataa kiyyaa inni sanillee naa bo'u sabboonaan isaa gammadu kunoo mooraalii isaa gammadu viidiyoo fadhullee haa nyaatu fadhullee haa dibatu fadhullee haa kaasuu dhabu fadhullee haa kaasuu zantaati yaa nama booda. Maqaan hambuusin an jaarsa keetti biginni dhaggeeffadhu. Maqaan hambuusin dhaggeeffadhu. Maqaa jaarsa keetti. Sabboonaa akkasii miti sabboonaa dhaggeeffadhu atis wanta akkaan sini hima sabboonaas waan natti himatee jee inni akka jee narra dalaydee viidiyoo narra dalaynaan anis akkana godhee jee dhugaadhaa walirra dalaydan ammoo arraanta bakka dhimma sila bakka jaalalaa san dhufuu hin qabdan sabboonaan bakka jaalalaa san dhufuu hin qabu jechuudha haa taatu sabboonaa kiyya atilleen afoon tunillaan ja'anii naan jette niin kaasaa naan jette viidiyoo san akkasii miti amma nama 355 nu laaluu jira jechuudha dubbii tana asumarratti yoo qabbaneessine maasi fakkaata maaliif ati tura xiqqaadha sigalee waan fedhallee haa ta'u obboleettii ta'e guddoodha beekamtuu teenya jechuudha Nasraan jechuudha afoon tunilaa waliin jennee kaan asirratti waliin jettanii viidiyoo san deemtee kaaftee saniin booda karaa WhatsAppitti karaa imootti wajjin haasofna maal isiniif fakkaata dubbiin tun dubbii walii deebisuun dubbii ati bayi mi'a dubbii tana keessa anaaji mi'a gadiin buusa mucaa kana mi'a gadiin buusaa waan fedhe abudu mi'a bakka mi'a keessa bayi wali waslaata ani kabajan si qabu respect si qabu sabboona namaan sabboona waan akkana hin jedhin harama leek respect si qabu hin arrabsin kaanama hay usa maal beeytanii waa'ee naaf irra waldhabne hin beeytanii nagaa akkana hin beeynu garuu amma maal arkuu jirra ati arrabsuu jira amma hin arrabsini waa'ee walirra loltan isunu maal waliin jaa waliin maamali akkanumatti ilma nama kaatee hin arrabsin mana rakkoo qaba rakkoo na jaallatini obboleettiyaati kan nuti deemu maal rakkoon ta'eeti makiinaa naaf isaa jettu tokko xayyaa makiinaa maal kabajaanii gaafatiin gurbaa kabajaadhaan obboleettii keessanaa kana ta'uun fuudhu hin barbaadus sillee hin barbaadu sillee seenaa waliin. Sabboona. Nasra. Sabboona. Sabboona. Hafuuraan baatiin amma booda. Wallahi nama isin beekne. Nasra. Bareedduu fi mi'a nageetti dhageetanii wali dachaana yeroo biraa. Dhaabbaddu nageetti hin jiiniti. Wanti nu iddoo jiru hin jiru. Ani viidiyoo sobaan irratti dalage. Waan ani hin qabne irratti dalage. Sii galee maali galee? Fawziyaa welcome. Fawziyaa leen dhuftee jirti. Waan kijiba dalage, waan isa fokkisu, waan qeerroo Oromoo irraan fakkaanne dalage narratti viidiyoo narratti dalage. Viidiyoo sanniin arke. Viidiyoo sanniin arke. Niin arke viidiyoo san. Viidiyoo san addunyaa guutuu laalee jira. Nama hedduutu laalee jira. So dullacha akkasiisan walleenuu kan dur abbaa isaa na fakkaata. Abbaa isaa ka jalaa bati. Digalee abbaa sabboonaa argite. Miyaan faana itti naraarsuuf bakka sana jiranii mis Nasra. Kutee ani bar respectii kanneen miyaadhaaf ani bar isii dhageen kanneen kun dubbisee raabuyeen jeenin isaatu nageetti jeenii biraa kute. Digalee. Ammaan tana achummaa firaadisi. Nasra. Yaani namni tokko kaanuma. Atiin tuni maaliif fi gurra nama godhuu feeta? Maali? Sabboonaan si arrabseef humaa sirraan arrabsu. Sabboonaan hunda keenya arrabsu jira. Sabboonaan akka kopha baaseeti shamarran Harargee qofarratti xiyyeeffatee arrabsaa jira. Haanuu arrabsu rakkoo takka hin qabu. Mataa keenya gubbaadha. Sabboonaa keenya ammallee itti fufi. Akkasi. Ati immoo Nasraa dhaggeeffadhu jecha namaatiif yeroo kuma takka wanni asiin jecha namaatiif bakka hin kennin.
Wanni an ofta hijraadu ati nasraa gursum nasraa gursum ofta hijraadu waan si fakkaate hojjedhu kan kabajaadhaan dhaggeeffan nasraa kan kabajaadhaan si dhufee nasraa amantiin teenya waan kana hin hayyamtu hasiinjoo dhaggeeffadhu kan dhufee si arrabsu bakkan kanniniif kan dhufee seeraan akka namatti si gorsu okay irraa fudhadhu kan kanaan alaa kasi arrabsu abbaa fedhe haa ta'u bakka fedhes haa ta'u bakkan kanniniif ofta hijraadhu nasraa gursum mataa isii bakka buuti saniif an haga yoomii akka ati namaaf bakka kannitee nama ol fuutuutu ajaa'iba nattaa gisee takka takka. Yaada Fooziyaan Oromoodhaan ammaan kana kanatti kan hin deeggara. Maaliif jennaan namoonni tokko tokko fooloora guddifachuudhaaf maqaa nama balleessuudhaaf waan adda addaa dalaganii haa ta'u ammoo mucaan kun osoo akkasitti deemaa jiruuti kan bultii micciyoo tanaa diigee nama ishiin jaalattuun gargar baasee inni foolooraan guddifadha jee takkaa'uu beekamtiin argadha jeeti haa namatti gattaa'ee nama arrabsu. So namoota akkasii haala kanaan gattee namoota arrabsan tarkaanfii irratti fudhatamuu qabdi jechuun tarkaanfii hoggasin hin jennu jalaa bahuu danda'uudha qabdan jala deemuu qabdan du'eet jalaa godhuu qabdan sheer godhuu qabdan yaada irratti kannatu qabdan irraa gara callisuutu gaariidha. Jiraa salphisuun jalaa callisuudha jetti Oromoon. Jalaa callifnaan namichi kun nama isa gala waan san sheer godhu nama isa galatti dhaqee komantu godhu dhabnaan laayik nama isaa godhu dhabnaan ufiinuu badaa jechuudha. Kanuma akkasitti godhi siin jennaan artistii teenya Nasraa irratti dubbatini waan fedhe haa dalagu kana booda maraatee kophaa isaa callisa gama biraatiin ammoo nama mirga kan keessa dhiibe seerallee ofirraa dhoowwuu ni dandeessa bakka fedhe yoo jiraatallee jechuudha. Kanuma siin jennaa hamtutti fudhatini galatoomaa ulfaadhaa walirratti hin duulina duula kana dhiisaa maqaa waliin balleessinaa Oromoo teenya nagaan tura.